jirtu kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaa affeerraa keenya oduu waliin allaliseessaa. Ministeerri qonnaa Dr. Girmaa Amantee gargaaraa barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi daayirektara olaanaa garee bulchiinsa yaaddoo Afrikaa Ibrahim Diyoongi waliin mari'ataniiru. Mariin kunis damee qonnaa ammayyeessuuf bulchiinsa yaaddoo Afrikaa waliin haala qindoominaan hojjechuun danda'amuu fi taatee tiraansfoormeeshinii qonnaa Afrikaa Itoophiyaan dhiyeenya qopheessitee turte irratti kan xiyyeeffatedha. Ministeerri qonnaa wayita kana akka jedhanitti Itoophiyaan jijjiirama haala qilleensaa ittisuuf wabii nyaataa mirkaneessuuf akkasumas qonna ammayyeessuuf sagantaa ashaaraa magariisaa bocuun hojjechaa jirti. Itoophiyaan miseensa bulchiinsa yaaddoo Afrikaa ta'uuf hedduu hojjetteetti kan jedhan ministeerichi tumsa dhaabbaticha waliin jiru cimsuuf waajjiraalee ministeerotaa biiroo fi dhaabbilee itti waamamoo waliin akka hojjetamu ibsaniiru. Daayirektarri olaanaa garee bulchiinsa yaaddoo Afrikaa Ibrahim Diyoongi gama isaaniin ministeera qonnaa waliin tumsuun dandeettii qonna biyyattii guddisuuf akka hojjetu beeksisaniiru. Itoophiyaan qonna cimaa ijaaruun muuxannoo guddaa akka qabdu eeranii garichi qajeelfama rakkoo Afrikaa furmaata Afrikaa jedhu muuxannoo Itoophiyaa biyyoota Afrikaa biroof qooduuf fedhii akka qabu dubbachuu isaanii odeeffannoo ministeera qonnaarraa argame hubachuun danda'ameera. Dhaloonni har'aa seenaa abbootii isaa boonsaa yaadachuun cinaatti seenaa hojjetee darbuuf hojjechaa jira jedhan kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee. Sagantaan yaadannoo guraandhala 12 waggaa 87ffaa siidaa wareegamtoota Finfinnee 6 kiilootti argamutti yaadatamee jira. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Adaanech Abeebee fi keessummoonni biroo siidaawwan wareegamtoota 6 kiiloo jala abaaboo kaa'aniiru. Guraandhalli 12 miidhaa loltoonni weerartuu Xaaliyaanii bara 1929 geessisan yaadachuuf akka ta'e eerameera. Wayita sanatti jiraattonni magaalaa Finfinnee 30 ol ta'an kan itti ajjeefaman ta'uun eerameera. Kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee wayita kanatti seenaa darbe irratti bu'uureeffannee biyya badhaate ijaaruuf hojjechaa jirra jedhan. Dhaloonni har'aa seenaa darbe dubbachuu qofa osoo hin ta'in seenaa hojjetee darbuuf hojjechaa jira jedhan. Pirezidaantii waldaa gootota duraanii Lij Daani'el Jootee Masfiin gama isaaniin Itoophiyaanonni weerara Xaaliyaanii mormuun diddaa taasisanii waraana Adawaa irratti injifachuu isaanii dubbataniiru. Humni weerartuu haloo kuusee Itoophiyaanota miidhuuf weerara raawwate ajjeechaa raawwachuu isaanii kaasaniiru. Waraanni faashistii Xaaliyaanii guyyoota 3f Itoophiyaanota irratti ajjeechaa raawwachuu yaadachiisaniiru. Ajjeechaa kana kan morman keessaa Abrahaam Dobocii fi Mogasaas Gadaw yaalii Giraaziyaanii boombiin ajjeesuuf taasisan irraa ka'uun waraanni Gaaziyaanii guraandhala 12 bara 1929 keessumaa jiraattota magaalaa Finfinnee irratti ajjeechaa suukaneessaa raawwachuu isaa dubbataniiru. Hooggantoonni mootummaa olaanoo fi maatiin gootota sirna yaadannoo wareegamtoota irratti kan argaman yoo ta'u qaamoleen adda addaa abaaboo kaa'aniiru. Keeniyaan lammiilee Itoophiyaa kaffaltii malee biyya ishee akka seenaniif seera ture deebiste. Keeniyaan imaltoota biyyoota addunyaa maraaf viizaa hambisuu hordofee heeyyama imalaa fi kaffaltii beeksisteerraa lammiileen Itoophiyaa bilisa akka ta'an murteessite. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Baacaa Dabalee BBC'tti akka himanitti lammiileen Itoophiyaa hojii mata haaraa biyyattiin beeksistee turterraa bilisa akka ta'anii fi kaffaltii malee galuu akka danda'an gaaffii mootummaan biyyattiif dhiyeesse fudhatama argateera. Keeniyaan jalqaba bara kanaarraa eegalee imaltoota biyyoota kamurraa dhufan maraaf viizaa hambisuuf murteessiteetti. Bakka kanas sanada imalaa Electronic Travel Authorization jedhamu beeksiste. Electronic Travel Authorization imala eegaluun guyyoota 3 dura guca guutamu yoo ta'u doolaara 30 kaffalus gaafata. Haa ta'u malee lammiileen Itoophiyaa waggootaaf gara biyyattii viizaa fi kaffaltii malee seenaa turan. Hojimaanni haaraan kunis walxaxaa ta'uu fi imalli isaanis danqamaa jiraachuu komachaa turaniiru. Kana hordofee mootummaan Itoophiyaa dhimmicha aangawoota Keeniyaa wajjin akka irratti mari'atan himanii turan. Marii godhameen booda mootummaan Keeniyaa lammiilee Itoophiyaa akkuma duraan ture kaffaltii malee gara biyyaa akka seenan heeyyamuu ambaasaadar Baacaan himan. Haa ta'u malee ammallee lammiileen Itoophiyaa imala Electronical Travel Authorization guutuu akka qaban himameera. Ambaasaadar Baacaan fuula tiwiitarii isaanirratti waan barreessan mootummaan Keeniyaa gaaffii lammiileen Itoophiyaa sirna kaffaltii heeyyama imala haaraa keessaa bilisa akka ta'an dhiyeeffateef hatattamaan deebii kennuusaaf galateeffataniiru. Dabalataanis lammiileen Itoophiyaa gara Keeniyaa imalan viizanis ta'ee kaffaltiin isaan hin barbaachisu jechuun guca heeyyama imalaa dursanii guutuu qabu jedhan. Lammiilee keenyaaf imaluun dura guca Electronical Travel Authorization online irraa guutuun dirqama ta'uu himuu barbaanna jedhan.
Biraazil ambaasaaddara ishee Israa'el jiru gara biyya akka deebi'u waamte. Pireezidaantiin Biraazil Luulaa di Silvaa sanbata darbe Finfinneetti yaa'ee dureewwan gamtaa Afrikaa irratti argamuun haasawa taasisan hordofee hariiroo dippiloomaasii Biraazilii fi Israa'el gidduu ture irratti rakkoon mudachuu Aljaziiraan gabaaseera. Pireezidaantii Luulaa da Silvaa haasaa taasisaniin duula waraanaa Israa'el Gaazatti gaggeessaa jirtu duguuggaa sanyii naazii Yihuudoota irratti gaggeesse kan fakkaatudha jedhanii turan. Kana hordofee ministeerri muummee Israa'el Biniyaamin Netanyahuun dubbii Luulaa da Silvaa duguuggaa Yihuudoota irratti raawwate xiqqeessuu fi Yihuudoota irraan miidhaa kan gahan akkasumas Israa'el mirga ofittisuu qabdu kan sarbuudha jedhanii turan. Ministeera dhimma alaa Israa'el kan ta'an Israa'elitti ambaasaaddara Biraazil waajjira isaanitti waamuun Luulaa hanga dhiifama gaafatanitti Israa'el keessatti fudhatama hin qaban jechuun itti himaniiru. Haasawa farra sanyii seemii godhan hin dagannu dhiifamas hin goonu jedhan. Kana hordofee ministeerri dhimma alaa Biraazilitti Daani'eel Zoonshayn mariif waamuu beeksiseera. Kana malees Israa'elitti ambaasaaddara Biraazil kan ta'an Frederico Maayer mariif gara Biraazil akka deebi'an waamamaniiru. Kabajamtoota hordoftoota caffee miidiyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee kana fakkaata ture hanga xumuraatti nu hordofuu keessaniif galatoomaa jechaa qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.